digdamii sagalirra kan jiru dubbisaa. Amen. Akkas jedha. Erga ani adeeme immoo warri akka yeeyyii sodaachisoon hoolota karra keessatti kan hin hambifne akka isin gidduu galan ani beeka. Isinuma keessaayyuu namoonni dubbii dhugaa jal'isuudhaan amantoota garagalchanii of duukaa buusan hin ka'u. Kanaafis dammaqaa waggaa sadii halkaniif guyyaa utuu gargar hin kutiin imimmaaniin akkan tokko keessan gorsaa ture yaadadhaa jedha iddoo kanatti macaafa qulqulluu. Iddoon dubbisee hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 29 irraa ka'ee isa jirudha. Har'a jaalala Waaqayyoo taanaan ergaa akkas jedhu wal wajjiniin ilaalla yeroo gabaabduudhaaf. Dammaqaa kan jedhu irratti sagalee Waaqayyoo wajjiniin ilaalla. Amaariffisaa niquusa jedhu ta'uu danda'a. Dammaqaa kan jedhu kun niquu kan jedhu ta'uu danda'a. Ingiliffisaa immoo kana bakka bu'uu danda'a ta'a jedhee macaafa keessa gaafa barbaadu always be ready kan jedhutu caalaatti jecha kana naaf ibsa ergaa nan dubbachuu barbaadu. Sababiin isaayyuu jechi gabaabaan tokko hima keessatti hiika garaagaraa qabaachuu waan danda'uuf dura ergaa koo dubbachuu waan barbaadeef always be ready niquu dammaqaa isa jedhu wal wajjiniin ilaalla. Utuun kutaa macaafa qulqulluutti hin galiin jechi dammaqaa jedhu kun macaafa qulqulluu keessatti wantoota ijoo lamaaf fayyadama. Macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyoo keessatti. Tokko yaadachiisuudhaaf. Ijoon inni guddaan jecha dammaqaa jedhu kun kan nu fayyadamnu tokko yaadachiisuudhaaf, cimsuudhaaf, jabeessuudhaaf. Isaan kun akka ergaa tokkootti fayyadamu. Macaafni qulqulluun dammaqaa gaafa jedhu wanta isaan keessa jiran yaadachiisuudhaaf, wanta sabni Waaqayyoo yeroo garaagaraa keessa jiru, wanta itti jiru gara fuulduraa wanta jiru, wanta sagalee Waaqayyoo jedhu sana hundumaa yaadachiisuudhaaf jedheeti dammaqaa gaafa jedhu yaadachiisuudhaaf. Ergaa kanaan dura dhageessan sanatti immoo cimaa jechuudhaaf ammas dammaqaa jedha. Kanaaf cimsuudhaaf. Inni biraan immoo jabeessuudhaaf akka isaan jabaatan, akka mogoleen isaanii hin laafne, akka isaan hin dadhabne. Amma dhumaatti akka isaan jabaataniidhaaf jecha kana fayyadama macaafni qulqulluun. Inni biraan ijoon lammaffaan garuu of eeggachiisuudhaaf lamaas xanqaqe. Of eeggachiisuudhaaf dammaqaa jedha. Wanta gaariin qofti akkuma jiru wanti hamaanis waan jiruudhaaf isa gaariif isa hamaa adda baasanii jabaachuu akka isaan qabaniidhaaf of eeggadhaa. Wanti ta'aa jiru kun wanta ta'aa jiru kana hubadhaati of eeggadhaa. Gara isa sirriitti akka isaan jabaataniif jechaadha. Ijoo isa dura akka isaan isa sanatti akka isaan deemaniidhaaf. Takka immoo akeekkachiisuudhaaf jecha kana fayyadamu. Akeekkachiisuudhaaf. Wanti balleessu tokko yoo dhufuudhaaf ka'e, wanti nama diigu yookaan wanti nama balleessu, wanti nama wallaalchisu tokko yoo dhufuudhaaf ka'e, saba isaa Waaqayyo duraan dursee akeekkachiisa. Akka isaan hin banne, akka isaan ittiin wallaalchifamneef. Kanaaf akeekkachiisuudhaaf dammaqaadha macaafni qulqulluun. Kanaaf amma Waaqayyo nu gargaari sagalee Waaqayyo irra wal wajjin gaafa laallu jechi dammaqaa jedhu kun macaafa qulqulluu keessa iddoo garaagaraa gaafa laaltan ijoolee kana lamaaniif fayyadama. Macaafni qulqulluun yaadachiisuudhaaf, cimsuudhaaf, jabeessuudhaaf, karaa biraa immoo of eeggachiisuudhaaf. Kanaaf ergaa kanarratti hundaa'ee kan Waaqayyo keessa kotti naaf ibse qabxiilee muraasa wal wajjin ilaalla. Har'a nuuf waldaa kiristaanaa keessatti amantoota ijoollee Waaqayyoodhaaf jechi dammaqaa jedhu kun maaliif nu barbaachisa? Maalitti dammaqna naaf isin? Dammaquun maaliif nu barbaachisa? Qabxiin inni jalqabaa yeroon sodaachisaa fi wallaalchisaan waan dhufaa jiruudhaaf, ammayyuu waan dhufee jiruudhaaf dammaqaa kan jedhu wal wajjin ilaalla. Yeroon sodaachisaa fi yeroo wallaalchisaa waan jiruudhaaf dammaquun nu barbaachisa. Waldaa kiristaanaa keessa warri jiru, warri ijoollee Kiristoos taane, wanti lafa kanarratti ta'aa jiru kun hundisaa gaarii waan hin taaneedhaaf. Waamicha nu ganamatti Waaqayyo isatti nu mallatteeffate sanarraati wanti nama balleessu, wanti nama wallaalchisu, wanti nama sodaachisu, wanti dhageenyu kun baay'ee xaxamaa waan ta'eedhaaf. Isa kanaan akka akeekkachiisaatti Waaqayyo dammaqaa jedheeti nutti dubbata. Iddoon macaafa qulqulluu kana hojii ergamootaa guutummaa ergaasaa ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif lakkoofsa 29 irraa qofa yoon ka'e durasaa maaltu jira kan jedhu beekuun nu barbaachisa.
Kanaaf ergaa guutuu isaa maalirraa argattu hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irraa kaasaatti ilaala. Lakkoofsa 17 irraa kaasee yaadni ijoon kutaa kanaa yookaan boqonnaa fi lakkoofsa kanaa Phaawulos jaarsolii warra Efesoonitti nagaa dhaammachuusaa jedhama. Akka mata dureetti kan kaa'u macaafni qulqulluun. Phaawulos warra Efesoonitti waldaa Efesoonitti nagaa dhaammachuusaa arga. Gaafa boqonnaa lakkoofsa 17 irraa kaastanii gaafa laaltan Phaawulos waa'ee isaa guutummaatti itti hima. Ergan gara Eeshiyaa dhufeetii maalitti akkan ture? Gad of qabee gad of deebisee sin gidduutti hojii hojjechaan ture jedha. Akkaataatti hojii hojjechaa ture sana hundumaa ni hima. Wanti hundinaaf isaaf mijataan ture Phaawulosiif. Wanti hundinuu algaa qorumsan qabuun jedhu macaafni qulqulluun. Gad of deebisee amala yookaan immoo kwaalitii kiristiyaaniitii sana qabaatee amala gad of deebisuudhaan imimmaaniin qoromsa Yihuudoonni isatti karaa garaa kaasaa turan sana hundumaa dandamatee garuu ergaa qabatee dhufe ergaa guddicha saba kanaaf laachaa akka inni ture dhiphina keessa taa'een ergaa kana isiniif fidaa ture jedheet isaanin barsiisa. Lakkoofsa 17, 18, 19 irra gaafa dhuftanii ilaaltan. Haa ta'uyyuu malee qorumsaa jiraatuyyuu malee dadhabbiinaa jiraatuyyuu malee isin barsiisuu irraa immoo an of hin qusanneedha. Lakkoofsa 20 irratti. Chaalenjiin kun utuma jiru hangaruu isin gara qajeelummaatti akka dhuftaniidhaaf of hin qusanne. Yaada garaa keessanii geeddarattanii gara qajeelummaatti akka deebitaniif akka isaan deebi'aniif Yihudootatti Girikootatti baay'ee dhugaa baay'eeraadha. Lakkoofsa 21 irraa. Amma kunoo jedhattaan immoo achitti waan anatti dhufu utuu hin beekin utuu hin taane hafuurri qulqulluun akkanan dhiphadhu akkanan qoramuyyuu utuu natti himu. Hafuurri qulqulluu wanta natti dhufuudhaaf jedhu utuu inni natti himu sana hundumaa vaaluu gochuu dhiiseen isan ergaan yookaan meseejiin sin biraan ga'uu qabu qofarratti fokas godhee hojjechaa akkan ture jedheeti isaanitti dubbata. Lakkoofsa 23 irratti keessumaa hafuurri qulqulluun garuu hidhamuuf dhiphachuun akkanatti dhufu akkana eeggatu utuu natti himu. Haa ta'uyyuu malee hojii wangeelaa ayyaana waaqayyoof dhugaa ba'uu kan akkamittiin isin biraan ga'uudhaaf baay'ee gatii ko utuu homatti lakkaayin sin duukaa dadhabaan ture jedhee iddoo kanatti isaanitti dubbata. Isa kana iddoo jedhee booda gara lakkoofsa 28tti garsiikee hundasaa dubbisuudhaaf yeroo waan hin geenyeef of eeggadhaa. Karra hoolota waaqayyoo warra hafuurri qulqulluun akka eegdaniif isiniif dhaabeefis eeggadhaa. Waldaa kiristaana isa waaqayyo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isaatii godhate eegaa. Erga nan adeeme immoo warri akka yeeyyii sodaachisoon hoolota karra keessatti kan hin hambifne akka isin gidduu galan annan beekaa. Look, macaafni qulqulluun dammaqaa kan jedhu sinitti meera. Waa jabeessaa waan nu keessatti jabeessuu barbaada waaqayyo. Waaf immoo akka nuti of eeggannu immoo barbaada waaqayyo. Akka nu namni kamuu akka badu barbaadu waaqayyo. Kanaaf jecha duraan dursee akka nuti of eeggannu akka nuti jabaannuudhaaf akeekkachiisa nuuf laata waaqayyo. Kanaaf of eeggadhaa jedha iddoo kanatti Phaawulos. Naamusa kiristaanummaa isa gad of deebisuudhaan sin tajaajilaa tureera. Haa ta'uyyuu malee immoo gatii baay'ee kan nama baasisu tureera. Bakka hundatti sin barsiisaan ture. Hidhamuuf dhiphachuun utuu hin dhaga'uun isa kana hundumaa akka waa hin baasnetti lakkaa'e. Lakkoofsa 28 irratti immoo maal jedha? Maal gochuu akka isaan qaban itti maga. Look, ofiisaa akkamiin akka isaan tajaajilaa ture? Maal gochaa akka ture ergatti mee booda? Maaltu immoo ka'ee akka isaan dogoggorsiisuu danda'u? Maaltu immoo akka isaan qorumsi immoo maaltu yookaan tegdaarootii maal keessa taa'ee akka isaan barsiisaa ture erga himee booda? Ammayyuu immoo ajandaan isaa ergaan isaanii guddaan dhaamsa waaqayyo irraa fudhatee dhufe dhaamsa ergaa isaa isa guddicha sana isaan biraan ga'u akka ta'e sana hundumaa argatti mee booda adaraa immoo of eeggadhaa jedha. Gamma isaan biraa deemuudhaaf waan ta'eef kan inni jaarsolii kana gorsu. Wanta sadii akka sirriitti naa ilaaltan hin barbaada asirratti. Maal gochuu akka isaan qabanitti mamma jaarsolii kanatti wanta sadiidhaaf of eeggadhaa. Wanta sadii tokko ofii keessaniif of eeggadhaa. Ofii keessaniif of eeggadhaa. Wanti si wallaalchisu, wanti gidduu keessan galee sin booressuu danda'u, wanti sin balleessuu danda'u waan ka'aa jiruudhaafi ofuma keessaniif of eeggadhaa jedha. Nama dinka. Ittaan immoo karra hoolota waaqayyoo eegaa. Karra
karra hoolota waaqayyo eegaa lakkoofsa 28 iddoo biraatiin finne meseejii kan of eeggadhaa karra hoolota waaqayyo hafuurri qulqulluun akka eegdaniif isinii dhaabeef eeggadhaa of eeggadhaa isaaniif karra hoolota waaqayyoof of eeggadhaa. Inni sadaffaan immoo waldaa kiristaanaa immoo eegaa jabeessaan. Waldaa kiristaanaa ishee waaqayyo dhiiga isaatiin bitate. Ishee waaqayyo kaadhimmatee hanga deebi'ee dhufutti kaadhimmatee deeme sana waldaa kiristaanaa ishee adaraadhaan isaanitti laate ishee sanaafis of eeggadhaa. Kanaaf asirratti wanti nuti barannu wanti Phaawulos isaaniin akeekkachiisee itti himu wanta sadiif akka isaan of eeggatan ofii keessan of eeggadhaa. Wanti challenge sin godhu jira. Teellaa hullum algaa be algaa yookaan wanti hundinuu sirrataadha jettaniitu eegdanii wanti kun dhufee yoo sin gidduu gale burjaajotanii akka hin banneedhaaf of eeggadhaa. Wanti akkasiin dhufa. Dhiphinnutuma jiruuti kan lallabamu. Dhiphinnutuma jiruuti hojiin kan hojjetamu. Rakkinnutuma jiruuti hojiin kan hojjetamu. Ufuma keessanuu akka hin banne. Waldaa kiristaanaa waaqayyo immoo eegaa. Karra hoolotaa immoo eegaa akka ta'utti jedhee isaaniin barsiisa iddoo kanatti. Lakkoofsa 29 irratti ergaan deemeedha. Warri immoo warri akka yeeyyii sodaachisuun hoolota karra keessatti kan hin hambifne. Look, isaaniin kan balleessu hoolota waldaa kiristaanaa keessaa balleessuudhaaf immoo kan ka'an gidduu isaanii sodaachisuudha. Wantoonni sodaachisoon gidduu isaanii kan galan. Dubbiidhaan ta'uu danda'a, amala garaa garaatiin ta'uu danda'a, kaalcharii garaa garaatiin ta'uu danda'a. Isin gidduu akka isaan galan nan beekaa. Isinuma keessaayyuu namoonni dubbii dhugaa jallisuudhaan amantoota garagalchanii of duukaa buusaniin ka'u. Hundinuu waldaa waan dhaqeedhaaf waa'ee waaqayyo waan dubbateedhaaf. Hojiin hafuuraa akkamiin akka daddabamu macaafni qulqulluun hin barsiisa mitiire. Warri ijoollee waaqayyoo ta'an hojii ija hafuura isaaniitiin akka beekaman. Midhaan faca'ee hundi isaa ija godhata. Inni ija godhate gaafa iji isaa ga'u akkasitti gadeedee dhaabbata. Isheen ija hin qabne immoo fuullattee dhaabbatti keessa. Homayyuu hin qabdu keessa. Garuu wal matakkaa ijaa godhatanii faca'anii jarri kun. Midhaan gaafa faca'u. Imma seentee jenna boqqolloon gaafa isheen ija godhatiin haftu keessaati. Yookaan kutanii horiif laatu yookaan kutanii agadaashee nyaatu. Kanaaf isinuma keessa amma luk warra diidaa qofatu hin taane isinuma gidduudhaa'uu dubbii biraa qabatanii dubbii dhugaa isa sin dhageessan kanarraa sin kaachisuudhaaf warri kaan ijaa jiraniidhaa fi adaraa hoolota kana eegaa jedhee iddoo kanatti. Kanaaf dammaqaa. Dammaqaa. Jechi dammaqaa jedhu iddoo kanatti irraa of eegaa ishee jettudha. Irraati akka isaan of eeggataniif isaan barsiisa. Har'as gara jireenya bara keenyaatti gaafa dhufnu maaltu deemaa jira? Waldaan wajjiniin waaqeffannu, warroota ijoollee waaqayyoo wal wajjiniin waldaa keessa deddeebinu, waldaa kiristaanaa ishee hojii waaqayyo tokkitti hojjechuudhaaf waamamte gidduu maaltu deemaa jira? Kanaaf waaqayyo har'as nuun anaanis isiniinis dammaqaa wanti sodaachisaaf wallaalchisaa waldaa keessa yoo seeneyyuu adaraa ofii keessan of eeggadhaa, obboloota keessaniif of eeggadhaa. Warra immoo waaqayyotti gaafatamummaadhaan isiniin taa'eef of eeggadhaa jedhee waaqayyo har'as nutti dubbata. Mee ergaa Xiimotewos keessa deemnee mas ilaallaa. Ergaa Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru ilaalla. Akkasidha. Guyyaa gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo, sassatoo, of jajoo, afuufamoo, arrabsituuwwan warra abboota isaanii fi haadhota isaaniif hin abboomamne galata hin qabne warra wanta qulqullaa'aadhaan morman hin ka'u. Warra jaalala of keessaa hin qabne iddoo kanatti immoo Xiimotewosiin gara dhumaatti guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka inni ka'u ammas Phaawulos Xiimotewosiin sirriitti barsiisa. Yeroon sodaachisaan akka inni dhufu keessumaa namoonni akkamii akka isaan ka'an obboloonni hundinuu walqixa yookaan immoo karaa masa tokko duukaa kan ta'an gaariis qabatee kan ka'u balleessuudhaafis kan ka'u warri of jaallatan warri dhimma mataa isaanii qofa mul'isuu barbaadan warri of hin bitne warri qabeenya jaallatan warra waan gaarii godhanii mul'achuu barbaadan warra ofii isaanii mul'achuu barbaadan isa isaan keessaa isa isaan bitetu hin taane akkuma kaleessa dhalatanitti warra of mul'isuu barbaadan
isa isaaniif du'e Kiristoosin mul'isuu rammayyu har'ayyu ufuma isaanii mul'achuu warri barbaadan madrakii garagaraatti hojii garagaraa irratti ani akkas godhe jedhe anummaan isaan keessaa warra hin duune warra akkasii kun akka isaan ka'anii isaan akkasiirra akka inni of eeggatuudhaaf ammas isaan hin barsiisa. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu akka Ximootiyoos hubatuudhaaf isa kana barsiisa. Namoota amala gaarii hin qabne akka ka'an, namoota ofittoo of jajoo kan of hin to'anne, warra jaalala of keessaa hin qabne, gaarii gochuu warra hin beekne, garuu immoo ittiin mul'achuudhaaf qofa, ittiin beekamuudhaaf qofa warra gaarii godhuudhaaf jedhanii warra ka'uu barbaada warra akkasii. Warra Waaqayyo caalaa waan isaan gammachiisu jaallatan hedduma deemutti waanuma isaan gammachiisu waanumatti satisfaay ta'uu danda'an qofa kan gochuu filatan. እግዚአብሔርን የሚያስቀድሙ ሳይሆን ራሳቸውን የሚያስቀድሙ በሁሉም ነገር ኡፊሳኒ ሙለቹ ወረ በርባደን ኡፊሳኒ ሙለቹ ወረ ጃለተን ዋቀዮን ተላ ጎደን ኡፊሳኒ ዱርሱ ወረ ጃለተን ወረከሲ ነማ ዋቀዮ ወረ ፈቃተን ገሩ አሞ ሁምኒ ነሞታ ዋቀዮ ወቀን ሁምኒ ነሞታ ዋቀዮ ሳን ፈቀሱ ወር ከንሳን ከሰኝ ረዳ ለቆፍ ሰመሸኒ ዱብፈቹ ደንደሱ እርጋ ጉዳሳ አከበከዳ ሙለተን nama Waaqayyoon fakkaatu humna sana nama akkasii keessa jiru garuu hin ganuudha. Obboloota waan tokko akka hubannuun barbaada. Ammas namni hundinuu karaa masaa fiigaa jira. Namni hundinuu numa fiiga karaasa. Maal namni gochaa akka jiru namaaf hin galu. Namni maalitti akka jiru nama hubachuun takka namaaf hin galu. Hundinuu dhugaan qaba jedha garuu dhugaaf saba wal duukaa wal bakki baatee fiiga namni. Kan foon saatti tolu argatennaan irraan deebi hanga gidiraa sana keessa darbutti qofa nama Waaqayyo fakkaata. Hanga waa argatu qofatti nama Waaqayyo fakkaate wallaa keessa deddeebi'a. Gaafa wanti tokko dhuftu gaafa sana bakka zarraa fedhee kaawisa. Inni isa keessaan duune waan ta'eedhaaf. Anummaan isaa keessaan duune waan ta'eedhaaf. Inni sun booldi ta'ee ba'uu jalqaba gaafa. Gaafa wanti gaariin yeroo hundumaa jirummaa gaafa sochiin hafuuraa gaariin jirummaa hundinuu kiristaana qajeelaa fakkaata bara. Gaafa simmaa hundinuu bakka faarfata hundinuu lallaba hundinuu ari'atamuun gaafa dhufu garuu gaafa se gadda ba'uun jalqaba. Silumaa keessumaa amma faa kan argaa jiru waldaa kiristaanaatti tokkummaa isa keessaa ka'u isa mistira waldaa kiristaanaa waan beeku fakkaatu kan amma waldaa kiristaanaatti baay'ee ba'aa ta'aa jiru. Baay'ee rakkisaa kan ta'aa dhufu. Indaa'um lola sadiidaa waldaa kiristaanaa ari'achuutti dhufurra keessumaa Itoophiyaa keessatti isa waldaa kiristaanaa keessaa ba'uu dadhabame immoo obboloota. Waldaa barbaadanuu ta'a. Miseensa waldaa kamiyyuu ta'a. Kaayyoo waldaa kiristaanaa tokkoof tokko. Hojii mootummaa Waaqayyoo lafarratti Waaqayyo ittiin lafa nu kaawwate sana hojjechuu qofa. Garuu ammoo karaa garagalaa qixa garaagaraa kan Waaqayyo nu kaayetiin hojii garaagaraa hojjenna. Amma garuu akkasitti miti kan jirtu waldaan kiristaanaa. Wal dorgomti. Miseensa wal jalaa hatti. Isa kurnaffee gaarii kaffaluu danda'u ariitee jalaa qabatti. Miseensa kana jalaa fudhatteedhanii wal qasasu. Baay'ee kan nama gaddisiisu. Waldaa achi maaf dhadha jettee waan akkasii keessa galteetti waldaan kiristaanaa. Hundinuu inuma himata bakka. Hundinuu inuma himata. Dhugaanan isa kamii akka ta'e egaa Waaqayyo beeka. Waaqayyo immoo arga. Hundinuu numa himata. Amma kan naga'u hin jiru bara. Hundinuu numa qasasam. Indaa'um amma adoonne isa kamtu dhugaadha moo isa kamtu sobadha. Sobnuu dhugaa fakkaate obboloota ko. Soba dhugaa fakkaate baay'ee nama hoolota waldaa kiristaanaa keessa jiru. Warra amantoota waldaa kiristaanaa keessaa guddisuurra achumaa mashee jirtu bittinsuu kan barbaadu fa'aa jira be. Qajeelummaa waamicha tokko isa sanatti wal guddisuurra waldaa kiristaanaa keessaa wal ari'u. Kanaaf obboloota koo ergaan kun waldaa kiristaanaa keessaa namoonni akkasii jiraachuu jaamalaniidhaaf warri wal fakkeessuudhaan jiraachuutti deddeebi'uu barbaada warra akkasii kun waan jiraniidhaaf dammaquun nu barbaachisa. Kan nama dhibu Waaqayyoon sodaachuurra nama sodaata namni. Waaqayyoon sodaachuurra paasterii waldaa sodaata namni. Waaqayyoon sodaachuurra qeesii waldaa namni nan agarre taanaan har'a bakka waa tokko hin fakkaatu. Waaqayyoon kun nu argamu jiru. Amma Waaqayyo wanta laphee namaa keessa jiru hin argamu. Isa akkasitti hin goone dhiisaati.
namni ofiisaa wal shaffanee yookaan immoo ofiisaatiin dhokatee akkasittiin jiraachuu barbaada. Kanarraa kan ka'e iji waldaa kiristaanaa hojii waldaa kiristaanaa akka barbaadetti yookaan immoo akka Waaqayyo barbaadetti hojjechuurra chaalenjii wanta garaa garaatiin yeroo isheen xaxamtu argina. Fakkeenyummaa gaarii nutu isheerraa eegamu garuu fakkeenyummaa gaarii irra dhiise yoo waldaan kiristaanaa wal loltu ormoonni dhufanii waldaa kiristaanaa araarsuu barbaadu. Deemtanii wangeela Maatiyos keessa deemtanii gaafa laaltan boqonnaa 24 lakkoofsa 3 hanga 14tti kan jiru waa'ee rakkinaaf ari'atamuu dhufuuf jiru macaafni qulqulluun hin dubbata. Maatiyos boqonnaa 24 3 irraa kaasee kan jiru hanga lakkoofsa 14tti ijoon isaanii guddaan waa'ee rakkinaa fi ari'atamuu dhufuuf jiru kan inni dubbatu. Iddoo kanatti yeroo ko qusachuudhaaf isa kana biraan darbaa dubbisuu dandeessu. Akkasuma Maatiyos 24 lakkoofsa 24 irraa suma kana dubbisuu argachuu dandeessu. Waldaa kiristaanaa keessatti wal jibbuun, wal ari'achuun, waliin ergaa tokkotu hojjechuu qabanii ergaa garaa garaa akka nama ergaa garaa garaa qabutti akka nama waamicha garaa garaa qabutti wal wajjiniin fiigu. Garaa garummaa babal'isuurra hojiin keenya tokkitti yookaan ergaan keenya tokkitti akka ta'e isa kanaan jabaachuun nu barbaachisa ture. Kanaaf obboloota ko yeroon sodaachisaa fi yeroo wallaalchisaan yeroo dhufu kanatti hojiin keenya tokkuma, waamichi keenya tokkuma, isa tokkotti waamamne ergaan keenyas tokkuma, garaa garummaa hin qabu. Haa ta'u malee waldaa keessaas diidaanis wantoonni nama sodaachisan wantoonni wal xaxoo ta'an adda baasuuf rakkisa warri ta'an ka'aa waan jiraniidhaaf obboloota ko dammaquun nu barbaachisa. Kanaaf sagalee Waaqayyoo har'as dammaquun sin barbaachisaa jedhee kan inni nutti dubbatu. Inni lammaffaan qabxiin koo barichi bara dhumaa waan ta'eef dammaquun nu barbaachisa. Barichi bara dhumaa waan ta'eef dammaquun nu barbaachisa. Maatiyosuma 24 lakkoofsa 3 irraa kaasee kan jiru waan dubbisee akkuma Yesuus gara ejersa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi. Kun yoom ta'a? Milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaas maali jedhan. Yesuus immoo deebisee homti nu akka isin hin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een masiihiidha. Jecha maqaa kootiin hin dhufu namoota baay'ee si wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu akka hinnaanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira kun garuu amma illee dhuma isaa miti jedhee itti fufee dubbata. Lakkoofsa 9 yommus rakkinatti dabarsanii isin kennu isin hin ajjeesu anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu walii isaanii dabarsanii wal kennu walis hin jibbu. Raajonni sobduun baay'een hin ka'u namoota baay'ee si wallaalchisu. Seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'an adeema. Namni amma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayyaa. Dhufa warra Kiristoosiin warri morman akka ka'an akkasuma ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irraa argachuu dandeessu. Ergaa kana qabadhaa. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 bara dhumaatti maaltu akka ta'u dhufaatiin Waaqayyoo yookaan bara dhumaa sana dura maaltu mallattooleen akkamii akka ta'an ergaama wangeela kanarraa sin argattu. Ergaa Yohaannis keessa kan jirurraas hin arganna. Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniittu ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nuyi hin beekna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wantoonni kun gaafa ta'an wantoonni dubbataman macaafa qulqulluu keessatti raawwata gaafa dhufan yerichi kun yeroo isa dhumaa akka ta'e beekuun nu barbaachisa. Lakkoofsa 7 irraa warri nama wallaalchisan Yesuus Kiristoos fooniin dhufuusaa amananii warri hin beeksifne baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru.
inni nama wallaalchisu inni Kiristoosin mormus isa akkasiiti of eeggadhaa mindaa guutuu akka argattaniif kana achinitti dadhabdan hundinuu isin duraa hin badaa jedhes akkasuma waa'ee dhufaatii waa'ee bara dhumaa keessatti maaltu akka ta'u iddoo kanattis jabeessee dubbata. Warri kun tarii ifaaf ifatti mul'achuu dhiisuu danda'u. Ifaaf ifattis mul'achuu danda'u. Keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti yeroo dhiyoo dhageessaniitu ta'in beeku. Ani gooftaa Yesuusidha jedhee Keeniyaa keessatti guyyaa baay'ee soomaa ture. Hindu'e. Akka gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa 40 soomuudhaaf ka'eeti ani black Kiristoos gurraachana dhaayidee ka'e. Isa booda dhumni isaa dhuman tolii nafe. Guyyaa warri nama wallaalchisan keessumaa waa'ee bara dhumaa kana nama wallaalchisuudhaaf ሰዎችን ለማዘናጋት namoonni akkasan afurri namoota akka qabbanaa'u hojii waldaa kiristaanaa keessatti hojjetamu kun akka inni qabbanaa adeemu afurri gubataan akka inni yookaan immoo afurri ho'aan kun namoota keessatti waldaa kiristaanaa keessatti akkan hojjenne bakka namoota dadhabaa akka namni ta'uudhaaf warri wallaalchisan warri waliin dha'an kun keessumaa immoo akkuma simoo eenyutu dhufa jedhanii akka isaan gaafatan namoota wallaalchisuudhaaf masiin isa kam akka ta'e akka namoonni confusionii namoota keessatti uumuudhaaf akka isaan ka'an macaafni qulqulluun duraan dursee nu barsiisa. Kanaafidha yerichi yookaan barri nu keessa jirru kun bara dhumaa waan ta'eedhaaf garuu ammoo bara dhumaa ta'uusaa namoota wallaalchisuudhaaf warri ka'an hojii biraatti biizii nama godhanii hojii biraatti nama ko'oomsanii ergaa keenya irraa duubatti nu deebisuudhaaf warri ka'an waan jiraniidhaaf obboloota koo dammaquun nu barbaachisa. Barichi bara dhumaati, yerichi bara dhumaati. Mee ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 4 irraa ammas ilaalla kutaa kana. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Egaa warra of qaban ta'a, kadhata gochuufis warra eeggatan ta'a. Itti aansitanii gad dubbifachuu dandeessu. Bal'inaan isa sana keessa deemuun barbaadu. Dhumni waan hundaa akka dhiyaateeru iddoo kana keessatti argina. Kanaaf warra of qaban, warra gadhiisitti jiraatan akka hin taaneedhaaf, warra gadhiisitti jiraatan irraati of eeggadhaa. Garuu ammoo dammaqaati Waaqayyoon kadhadhaa, yeroo hundumaa kadhadhaa. Yeroo hundumaa kadhadhaa. Wanti wallaalchisaan gaafa namatti dhufu obboloota koo, Waaqayyo yoo kadhanne Waaqayyo nuuf ibsa. Eenyu yoo wanti confuse nu godhu yemmi garmoo wanti nama dinku Waaqayyo walla unuudhaaf jireenya gidiraarraa bilisa ta'e akka nu jiraannuudhaaf promise nu galle. God have not promised for us maybe problem free life, but he promised for us to help us to overcome the challenge or the problem. Humnattiin itti moonee darbuu dandeenyu akka nuuf laatu Waaqayyo waadaa nuu gale malee rakkinarraa bilisa jireenya ta'e akka nu jiraannuuf Waaqayyo waadaa nuu gale. Ofii isaa biyya lafarratti qoramaa ture. Ofii isaa gatii kaffalaa ture. Biyyi lafaa keessatti akka nu gidiraa arginu, akka nu rakkina arginu, akka nu challenge arginu immoo nutti himeera. Duraan dursee. Garuu ammoo hin sodaatiin ammoo jedhe deebise. Kan badaam migarmi kon. Hin sodaatiin ammoo isa kanaan jedhe. Humnatti immoo dandeenyu akka nuu laatu promisii nuu gale. Kanaafis ayyaana isaa nuuf laate. Gaarummaa isaatiin, araara isaatiin irraa hafaa jiraanna. Kanaaf takka gaafa jireenyi namni lafarratti hin qoramne hin jiru obboloota koo. Qorumsi namaa garuu garaa gara ta'uu danda'a. Tariifuma keessa wanti isin keessa dabartanii tan baay'ee isa kan siniif Waaqayyo qofti kan beektan. Anaaf Waaqayyo qofti kan beeknu waan baay'ee misira baay'ee qabna. Garuu ammoo har'a taa'ee gaafa yaadu Waaqayyo akkamittiin akka inni na dabarse gaafan ilaalu deebe baay'een dinqisiifadha Waaqayyo. Okay. Kun hin ta'a jedhee yaadeen beekon. Garuu Waaqayyo sana hundumaan dabarse. Kanaaf Waaqayyo humnattiin isa gidiraa kana yookaan immoo isa nama yaaddessu, isa nama joonjessu kana keessa kan ittiin bahuu dandeenyu kadhatanuuf laateera. Waaqayyoon kadhannee, Waaqayyotti jabaannee, dammaqnee isa kana immoo moo akka dandeenyu. Wanta nu dhiphisu
dandeessu kana qabannee fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuudha. Waaqayyo immoo kan nu overcome isa godhu akka nuti bira dabarru nu gargaara. Malee rakkinarraa jireenya bilisa ta'e kan nu jiraannu miti waaqayyo waadaa kan inni nuu galu. Wanti hundinuu yeroo qaba. Kanaaf jaalala ho'aa waliif qabaachuu, wal simachuu keessumaa ergaa kana keessatti kan hin dubbata. Wal tajaajilu akkuma kennaa keessanitti wal tajaajilu jedhee dubbata. Kanaaf obboloota koo yerichi bara dhumaa guyyichi bara dhumaa waan ta'eedhaaf isa kana garuu warroonni nama wallaalchisuu barbaadan ka'anii waan jiraniif isa kanarraati dammaquun nu barbaachisa. This is happening right now. Inni kun ta'aa jira. Kanaaf isa kana beeknee dammaquun nu barbaachisa. Inni sadaffaan abdii keenya isa jiraataadhaaf karaa adeemaa waan jirruuf dammaquun nu barbaachisa. Abdii keenya isatti waamamneef adeemsatti waan jirruudhaaf dammaquun nu barbaachisa. Kiristaanni lafarratti wanti hundi nuusaaf guutee miti kan jiraatu. Kiristiyaan betasfaa ነው የሚኖረው. Namni wanta abdatee jiraatu hin qabne jireenyi isaa chaalenjiin isatti baay'ata. Waaqayyo sanaa eebbisu hojjettu wangeelaa adde qabbaneen erga baay'ee nama dinqu baay'ee kan jireenya ko baay'ee kan tuqe tokko barsiisaa turan. Tola fayyine malee tola duuka buutuun taanu jedhan. Akka mootot alga baalgaa አይደለም. Of ganuun waa'ee ofii dhiisuun eenyummaa ofii of keessa dhiisanii isa tokkoof qofa waamicha ofiif qofa jiraachuun gatii nama baasisa. Sirriidha tola fayyine garuu tola miti kan nu jiraannu. Gatii kaffallee jiraanna. Wallaansoo keessa jiraanna. Wallaansoo isa qabuu qabnu sirreessinee jabeeffannee qabanne. Kanaaf obboloota koo ani waaqayyo kan na barsiise jireenya koo keessatti jireenyi kiristaanummaa jireenya adumsaa natti fakkaata. Adumsa jecha lafa ga'umsaa qaba, ga'umsa hin qabu. Abdiin keenya lafa ga'umsa keenyaati. Waaqayyo gaafa nama waamu wanta hanga ga'umsa keenya bira geenyutti wanta nu mudatu hunda isaa nutti mudhiisuu danda'a. Boor waaqayyo sin guddisaa nama guddaan si godha gaafa hidhee waaqayyo siif kakuu yookaan abdii gaafa sii laatu booruun dhukkubsatta hidhee tarii waaqayyo sitti mudhiisuu danda'a. Of course jireenya gaafa waaqayyo duukaa jiraattu yookaan waaqayyotti siiqaa hafuura waaqayyo keessa gaafa jiraattu tarii akkati hin gufanneef wanta sitti dhufu waaqayyo hafuurri waaqayyo siif ibsuu danda'a. Isa sana mormaan jiruun. Garuu ammoo waaqayyo boor sin guddisaa boor akkasin godhadhee gaafa waadaa sii galu chaalenjii kanatu immoo si mudatadhee bira qabee sitti mudhiisuu danda'a. Yoo akkas ta'e tarii hin sodaanna ta'uu danda'a. Yerootti wanti sun si mudatu ifaafatti sitti mudhiisuu danda'a. Kanaaf namni karaa gaafa deemu tarkaanfii fi adumsi wanta garaagaraati. Tarkaanfii fi adumsi garaagara. Ani jireenyi kiristaanummaa jireenya tarkaanfiidha jedheen fudhadha. Tarkaanfachuu jechuun utuma deemtuu wanta irra darbuu qabdu qabda. Wanta irra darbuu qabnu qabna. Iddoo kanarraa as kanatti ce'uudhaaf wanta irra darbuu qabdu qabda bakka. This is Christianity. Jireenyi kiristaanummaa akkas wanta irra bira darbuu qabnu qabna boloota. Callisni akkasumatti ija keenya isuma sana bichaalaallee gaafa deemnu wanta miila keenya dura wanti nama gufachiisu baay'een jiraachuun ni mala. Boolli jiraachuu mala, wanti xaxama wanti baay'een jiraachuun ni mala. Of course lolli nuti moonee darbuu qabnu nu barbaachisu kan gadhiisifannee wanti nuti darbuu qabnu jiraachuun ni mala. Kanaaf jireenyi kiristaanummaa ka'umsa qaba. Eeyyee lafatti waaqayyo dhufee nu argata. Lafatti waaqayyoon argan amma gaadumsatti jirranu. Lafa ga'umsa keenya ga'uudhaaf. Kanaaf abdiin keenya inni jiraatan abdiin keenya inni guddaan inni lafti ga'umsa keenya ganaa waan ta'eedhaaf obboloota ko maatii ko dammaquun nu barbaachisa. Warroota chaalenjii namatti ta'anii nama buusuu danda'an kanarraati of eegganne yookaan immoo isaan kana bira akka ta'utti darbuun nu barbaachisa. Takka qorumsi gaafa namatti baay'atu nama wallaalchisa obboloota. Amma dhuguma bakka hedduma jiran nama wallaalchisa takka qorumsi gaafa namatti baay'atu. Garuu ammoo waaqayyo nu ceesisuuf hin danda'a. Wanti waaqayyoof dadhabame hin jiru. Waaqayyo namni kamuu akka badu hin barbaadu. Garuu immoo waaqayyo yeroo naaf laata. Garuu waaqayyo yeroo isiniif laata. Waaqayyo garuu yeroo nuuf laata. Amma tarii waaqayyo har'a dhufatuu jettanii namatti himtan amma waaqayyo booruun dhufatuu jedhe. Namni baay'een gariin yaaddootti ka'a.
Gariin namaa yaaddootti ka. Gariin namaa immoo isa qabu kana yookaan nyaatee fixuudhaaf yookaan waa gochuudhaaf wanta garaagaraatti gala. Kanaaf macaafa qulqulluurraa yerichi yeroon dhufaatiin ilma Waaqayyoo yeroo kam akka ta'e macaafa qulqulluu keessatti fakkeenyaan kan inni barsiisu. Garuu ammootu Waaqayyo guyyaa kanan dhufa jedhee namatti dubbate yookaan immoo namatti hime tarii irraafamna hin yaaddofna ofii keenya. Guyyaa sana ga'uudhaaf baay'ee yaadda'u baay'ee cinqiitti gallaba. Waan hin qabne keessatti galla sirnasa. Inni kaan immoo bakka chaalenjii jireenya garaagaraa keessa gala. Kanaaf obboloota koo karaan kan nama wallaalchisu sirriidha. Wallaansoo nu qabannee darbuu qabnu jira. Biyyi lafaa kun Kiristoosiin isa Masiihii sana iyyuu hin fudhanne ofitti guutummaatti sirriitti hin fudhanne yeroo inni deddeebi'aa ture. Unuun immoo ammam akka inni nuun mormu ammam chaalenjiin ammam akka inni nu mudatu isa kanarraa hubachuu dandeenya. Garuu ammoo Waaqayyo piroomiisii inni nuu galeessa sila jenne akka bira dabarruudhaaf Waaqayyo humna nuuf kenna. Wanti nurraa eegamu batilii sana Waaqayyotti dhiyeessuu qofa. Just present the battle for God. Lolichi kan kooteedha Waaqayyo. Isa karaa sadiitti dhufe achumatti irraa fite Yosaafex irraa isaan irraa. Walitti isaan galagalche. Kanaaf iji keenya ga'umsa keenya irra ta'uu qaba. Meefuma jireenyuma ofii keenya jiraannu mee ilaallamee buloota. Namni booru wanta abdatu hin qabne wanta booru ilaallee deemnu namni hin qabne jiraachuu hin barbaadu lafa. Namni maaliif of ajjeesa mee ilaala. Namni maaliif abdii kutata. Namni waa abdatu abdiin kutatu. Namni fuula isaa duratti waa ilaalu. Namni fuula isaa duratti waan eeggatu qabu. Okay. Confusion kanatti hin galu. Gaafa inni akkasii kun nu keessaa dhibe. Inni kun nu keessaa badennaan gaaffii guddaa ofirratti uumuu danda'uu qabna. Abdii guddaa abdii jiraataa qabna. Lafa ga'umsa keenyaatti. Isa kanaaf mee macaafa qulqulluu keessa kan jiru tiksiiwwan tokko tokko laalla. Ergaa Phexros boqonnaa tokko. Isa duraa ergaa Phexros isa duraa. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irraa kaasee kan jiru. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhaalchiseera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gaddeebi'aa hin adeemnes isa Waaqa keessaatti isiniif eegamee jirutti dabartanii akka fudhattan godheera. Kunis warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf qophaa'ee taa'u sanaaf humna Waaqayyootiin eegamtanii jirtaniif hin ta'a jedha. Lakkoofsa 4-5 wantoota nuuf ta'an kanan dubbata. Lakkoofsa 6-7 immoo yeroo gabaabduudhaaf qoramni akka jiru immoo deebisee itti aansee dubbata. Itti aansitan yoo dubbifattan. Abdiin utuma jiraatu iyyuu chaalenjii kan nama godhan akka isaan jiran. Garuu ammoo waamichi keenya ergaan keenya immoo isa kam akka inni ta'e. Qorumsoonni kun chaalenjoonni kun yoo isaan jiraatan iyyuu akkuma sila jenne algaa የሆኑ ነገሮች ባይኖሩም እንኳን inni nuti itti waamamne inni nuti argachuudhaaf jirru inni nu arguudhaaf jirru jabaa akka inni ta'e nu barsiisa. Ergaa Phexros lammaffaa yoo ilaalle lammaffaa boqonnaa 3 ergaa Phexros isa lammaffaa ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 3 isin waa'ee abdii deebi'ee dhufuu gooftaa yaadachiisuudha. Boqonnaan 3 guutummaan isaa ani ergaa koduukaa kan deemu lakkoofsa gara dhumaarra kan jiru sanan dubbisa. Tarii guutummaan isaa yaada wal qabaatu qaba. Nuyi garuu akka abdii inni nuuf kenneetti
bantiiwwan waaqaa haaraa lafa haaraas warra qajeelummaan keessa buufatu in eegganna. Dura jiran guyyoota gooftaa immoo gooftaan akka hattuutti akka inni dhufu lakkoofsa 10 irratti jechuun akka guyyaa hin beekamnetti akka inni dhufu barsiisuudhaafidha. Guyyaan gooftaa immoo akka hattuun dhufuutti hin dhufa. Guyyaa sana eenyu akka hin beekne garuu gaafa dhufu sana maaltu akka ta'u dubbateeti gara dhumaatti nuyi garuu akka abdiin nuuf kenneet bantiiwwan waaqaa haaraa lafa haaraas warra qajeelummaan keessa buufatu in eegganna. Kanaaf adumsii fi tarkaanfiin tokko miti. Tarkaanfiin wantoonni bira nu darbuu qabnutu jira obboloota. Isaan sana bira wantoota bira darbuun nu barbaachisu. Jabaannee bira darbuun nu barbaachisa. Waaqayyotti hirkanne. Namni karaa gaafa deemu karaa irratti tarii wanti garaagaraa isa mudata. Gaafa deemu eessa akka deemu namni hin beeku taanaan garamitti akka deemu hin beeku mitiire. Eessa akka deemu namni hin beekne manaa ba'a. Manaa baatanii ma fayyima lafa kaatanii eessa akka deemtan utuu hin beekin deemtu. Namni gaafa manaa ba'u yookaan garatti deemu eessa akka deemu gaafa baru gara deemu sanatti wanta sarraatii eegamu isa deemu sana bira ga'uudhaaf akkamittiin deemu akka qabu qixa sirriitti ilaalee beekuun isa barbaachisa. Deemsi keenya deemsa gabaabaa miti. Deemsa baay'ee dheeraadha. Deemsi dheeraan immoo dadhabbii qaba. Beela qaba. Dheebuu qaba. Gatii nama baasisa. Tarii namni gaafa deemu yoo biyya kanatti illee waa'ee qilleensa waa tokko gaafa dhufu waa'ee qilleensaa kana duraan dursanii namatti predict godhu boru aduu akkasii jira of eeggannaa godhaa jedhu. Yeroo sana bakka wanta ta'u sana ilaalee gaafa manaa ba'u namni yookaan uffata furdaa uffata yookaan haphii uffatee ba'a. Garan keenya gara biyya keenya yookaan biyyoota guddataa jiran waan akkasii yoo dhibee. Gaafa deemu maaltu akkasa mudachuu danda'u yoo beeke of eeggatee ba'a manaati. Kan guyyaa sanaaf ta'u godhatee ba'a jechuudha. Wanti gatii nama hin kaffalchiisne hin jiru obboloota. Mee ani egaa maatii qotee bulaati. Damma laalaa yeroo baay'ee damma hojjechaan guddadde kannis dammi akka inni mi'aawu hundi keessanuu beektu namni baay'een nam tokko kan damma jibbu jira garuu damma akkas mi'ootu kana kaannisarraa akkamittiin akka baafannu hubadha. Kaannisni akka salphaatti damma namatti hin gadhiistu wanta mi'ootu kana. Kanaaf wanta kaannisni jibbitu barbaadna duraan dursine dikee jenna afaan hiika biraa qabatee hin beeku yookaan wanta kuboota jedhamu in aarsinatti kaannisni aaran jaallatu. Gaafatti aarsin dhiistee baqatti hin kutan ammas hin dhufte inuma ciniinnaa sodaatta taanaan damma baafachuun naqxu. Damma mi'aawu kana nyaachuudhaaf ciniinnaa kaannisaa sodaachuun sin barbaachisu. Yookaan yoo ciniinnaa ishee sodaatta ta'e jalqabuma gara gaaguraa yookaan immoo gara buufata dammaa sana deemuun sin barbaachisa. Wanta akkas mi'aawu kana baafachuudhaaf kaannisa sodaachuun kaannisni akka isheen si ciniintu beektee deemuu qaba. Gaaf nu ciniintee faayiji keenya arguu didee asiif asiin iji lamaan nu bokokee faayiji keenya wannoo ta'e baana gaafa isheen nu ciniintu. Garuu inni sun nun dhukkubu isa nyaannu wanta mi'aawu sana laalla malee isa iji keenya madaa'ee bokokni sun boor nurraa galu homattuun lakkoon. Har'a baasnee nu ciniintetti booru sunuma dhaqna ammas wanta sana barbaada. Takka eebbuma keenya kana akka nuti harkaan galfanne kan wallaansoo nu qabu jira obboloota. Eebbuma Waaqayyo nuuf qopheesse kana abdiima Waaqayyo nuuf qopheesse kana wanta garaagaraadhaan akka nu achi hin geenyeedhaaf challenge yookaan wanti ba'aa nuti ta'uu barbaadu wanti baay'een jiraachuun ni mala. Wanti nama dadhabsiisu. Bakka wanti nama dadhabsiisu baay'een jiraachuu mala. Asaassa ta'uu danda'a, firarraa ta'uu danda'a, akkuma sila jedhe waldaa kiristaanaa ta'uu danda'a. Namatti jaallattu ta'uu danda'a. Namatti baay'ee amanattutti siqtu ta'uu danda'a. Wanti gaariin akka salphaatti hin argamu. Wanti gatiinsaa mi'aa ta'e akka salphaatti hin argamu. Gatiin keenya gatii guddaadha obboloota. Gatii akkas mi'aawu kana, gatii boqonnaa qabu kana
Jireenya boqonnaa, jireenya aara galfii, gidiraa fi makaraan siruma keessatti kan hin dhagahamne kan walqixxummaan, qajeelummaan, boqonnaan, haaleluyyaa, dadhabbiin lafa hin jirre, mukaa'uun lafa hin jirre. Isa kana bira ga'uudha akka salphaatti miti kan bira ga'amu. Wanta irra tarkaanfachuu qabna har'a. Boollatu jira yoo ta'e boolla sanarra ce'uun nu barbaachisa. Tarkaanfachuu qabna yoo ta'e tarkaanfachuun nu barbaachisa. Seenatti dhufuu diddeedhe. Obboloota koo waan tokko akkan hubannu barbaada. Akkas jedhama Ingiliffisaa fight and flight. Jireenya loluu, jireenya seexana loluu moo jireenya filaayitii gara seexanaa keessa kan jireenyi waldaa kiristaanaa bara kana kan inni jiru. Are we fighting or flying to sin? Utuu carraa arganne, utuu haalli nuu mijate tarii, innumti kanaaf hin jalqaba dubbadde. Waldaa kiristaanaa keessa taa'ee utuu carraa argate baay'eensaa, utuu haalli isaaf mijate jireenya isa akkasii kana baay'ee kan nama qoru takka isa seexanni namatti fidu qofa miti. Ufumaa oo garaa dhabee malee namni baay'een kan baay'eedhaan kan gowwoomfamu jira. Bara kana seexanni amma keessumaa bara kana seexanni biyya keenya keessatti akkamittiin akka nama lolu kan hin hubaddeen yeroo baay'ee filaayitii namaa qopheessa. Faayitii dhiiseeti. Faayitii isa duukaa dhiisee filaayitii sii qopheessa abbe. Isa booda filaayitii baay'een hin lola garuu baay'een immoo argate faayitii dhiisee gara filaayitiitti galanam. Kanaaf gatiin keenya guddaadha. Gatii guddaan akka salphaatti hin argamu. Macaafni qulqulluun isa kana baay'ee gatii warqees kaasee naasa'a, waa'ee qotee bulaan midhaan facaasuus kaasee naasa'a waan baay'ee isaa argachuu dandeessu. Gargaarsa akka salphaatti gatii guddaa argachuun hin danda'amu. Kanaaf gatiin keenya guddaadha. Gatii guddaa kana immoo nama harkaa buusisuudhaaf keessumaa bara kana wanti baay'een qophaa'e wanti nama balleessu. Tarii utuu wanta sanatti galle wanuma jireenya keenya balleessu ta'uu danda'a. Waan jireenya keenya keessatti seexanni takka akka waan inni nutti himu. Wanta nu baay'ee kriitikaalii barbaannu tokko baay'ee miidhagsee fideeti kan ammaa fayyadamuu qabdaa kun immoo siif dhufee. Obboloota koo karaa dheeraa qabna remember yoo jiraannes wanti nuu guutu yoo jiraates wanti nuu guunne yoo jiraates kan itti deemaa jirru waamichi keenya rakkinni har'aa gidiraan har'aa akkuma sila sin jedhe Waaqayyo bira nu dabarsa. If we give the battle for God. Iddoo isa bakka isaa Waaqayyoof gaafa dhiisnu Waaqayyo isa kana bira nu dabarsa. Isa kana bira immoo dabarree gaafa tokko ija jabinaan dhaabbannee dhugaa baana Waaqayyo garaan keenya nu boqota. Baay'ee obboloota koo wanti nu mudatu karaa irratti wanti nu mudatu baay'een. Wanti fuula kee duratti bareedee waamicha kirraa si hambisuu barbaadu jiraachuun himan. Kanaaf maaliif akka deemaa jirtu beekuun nu barbaachisa. Wanta akkasii gaafa dhufu Waaqayyo nu gargaara obboloota. Jabaa waan taaneef waan ta'eef mitaniin bira darbe. Waaqayyo waan na gargaareef halkan hirriba na dhowwee lakkina waan na jedheef moo'ee bira darbe malee. Wantoota moonee darbuu qabnu, wantoota chaalenjii goonee darbuu qabnu baay'ee isaa qabna. Kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha. Seexanni koo kan nama dinqu seexanni ofii isaa taphaan ala waan ta'eedhaaf taphaan ala nu gochuudhaaf wanta hin goone hin qabu. Takka karaa maatii dhufa, takka karaa firaa dhufa, takka karaa sanu jaallannu dhufa, takka immoo balbala Waaqayyo nan bane jedhu achirratti wanta gurraacha wayii dibuu barbaada. Hin danda'u garuu hin danda'u. Wanta nuti balbala sana bira hin geenye fa'aa nutti fakkeesseeti taphaan ala nu gochuu barbaada seetan. Ofii isaa taphaan ala waan ta'eef hinaafeeti be. Nu ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenyatti ijoollee Waaqayyoof yookaan immoo warra Waaqayyoo waamaman warra qajeelummaan isaaniif man warra gatii jabaan isaaniif man warra mootummaa Waaqayyoodhaaf bakka nagaa bakka tasgabbii qabu sanatti warra deeman sana gaafa argu nurratti Waaqayyo utuu gatii nurratti argu ta'emmaa gatii cimaa waan nurratti arguudhaaf yeroo hundumaa seexanni kan inni nu moru. Kanaaf wanta lama akka hubannu barbaada. Karaa hundaan lola qabna. Garuu lola akka qabnu beeknee dammaquu nu barbaachisa. Namni akka gatiin baasnetti gaafa of lakkaa'uu jalqabu gaafas kufaatiin isatti dhiyaata.
akka gatiin baasnet yoo dadhabne iyyuu dadhabaa keessaan inni hojjechuu danda'u Waaqayyo jira. Jabaa waan taaneef miti kan Waaqayyo hojjetu. Jabaa waan taaneef miti kan nu jiraatu. Qajeelotaaf qulqulloota waan taaneef miti kan Waaqayyo duratti deddeebinu. Inni jabaa nama godha. Inni nuti amanan, inni nuti itti hirkannu, inni nuti itti of gannu humni sun isa kana hundumaa waan nu dandeessisuudhaaf. Garuu ammoo lola qabna. Lolli kun immoo lola baay'ee nama dadhabsiisuu danda'us ta'uu danda'a. Kanaaf sila gariin keenya qorumsa baay'ee hamaa keessa dabarra. Gariin keenya immoo qorumsa xixiqqoo fakkaattu keessa darbuu dandeenya. Garuu ammoo namni hundinuu numa qorama. Gatiinsaa guddaa waan ta'eef. Kanaaf waamichi keenya egaa akkuma sila jedhee anaaf kan naaf ife akka nama tarkaanfachuu jecha wanta irra darbuu qabaa jechuudha. Wanta irra darbuu qabnu, wanta irra tarkaanfachuu qabnu, tarkaanfachuun nu barbaachisa. Akkuma yeroo darbe sagalee Waaqayyoo irraa sila ergaama kana irra sinii deebi'e hojjettu wangeelaa nu barsiisaa turan alga በአልጋ ህይወት የለም በዚህ ምድር ላይ. God have not promised a problem-free life for us, but he will help us to overcome the problem that we encounter. Wantoota nu mudatan kana bira kan ittiin darbuu dandeenyu Waaqayyo garuu humna isaa nuuf kenna, nu jabeessa. Qotee bulaa laalaa fakkeenya tokkoon isinitti hima. Qotee bulaan keessumaa ji'a 11 waan nyaatu dhiisee sanyii facaafata. Booru akka inni ija baay'ee ta'u waan beekuudhaaf. Muka tokko buusee booru baay'ee akka isheen taatu ija beekuudhaaf. Obboloota koo yoo qorumsa garaagaraa keessa jiraattan, dadhabbii garaagaraa keessa yoo jiraattan, gatii kaffalaallee yoo jirtan, Waaqayyo jireenya keessan keessa jiraatannan gatiin keessan guddaadha. Gatiin keessan Waaqayyo duratti guddaadha. Ishee har'a gatii baasaa jirtan kanaan of hin madaalina. Ishee har'a gatii nu baasistu kanaan of hin ilaalina. Jireenya keessan sanaan hin madaalina. Jireenya qajeelummaa, jireenya dhugaa Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf jirra. Amma garuu lafarra jirra. Gidiraa kana keessa moo hin dabarra. Waaqayyo immoo nu dabarsa. Humna ittiin darbuu dandeenyu immoo Waaqayyo nuuf laata. Waaqayyo duratti isa kana dhiyeessuu qofa kan nurraa eegamu malee. Practicing keenya yookaan wanti nu gochuu qabnu Kiristoos wajjin hin deddeebi'uudha malee. Qotee bulaan abdiin kutatu bara. Har'a nyaachee buluutuu danda'u agabuu bulee sanyii isaa facaafata. Iji isaa maalirra jira qotee bulaan? Isa booru maal akka isheen taatu utuu hin beekin facaafatamii. Maal akka isheen taatu utuu hin beekin facaasee booruun geessiidha. Amma booru geessutti garuu aramaan jira, aramaa wanta baay'ee jira. Bineensarraa eega. Maal gochuudhaaf? Ija ishee argachuudhaaf. Beela'ee dheebochuun, rakkachuun, dhiphachuun yoo nutti jiraatellee isa kana gatii kana kaffallee dhumarratti garuu gatiin keenya linnaageenyi yaallau nagar inni nu argachuudhaaf jennu isa kana duukaa waliin madaalu. Haaleluyyaa. Inni nutti waamamne isa nuti itti dhiphachaa jirru kana duukaa siruma wal bira qabamuu hin danda'u. Guyyoota muraasa kana, yeroo muraasa Waaqayyo lafarratti nuu laate kana wanti nuti arginu kun isa nu argachuudhaaf jennu wajjiniin wal bira wal madaaluu hin danda'u. Akka nu hubannu kan hin barbaade akkuma qotee bulaan ammamitti akka inni dhama'u akkamittiin akka inni jabaatu argine kana nus jireenya keenyaaf abdii keenya tunkutatiin ga'umsa keenyarra yookaan immoo dhuma keenyarra ija keenya kaa'annee deddeebi'uun nu barbaachisa. Akkan sin hin dadhabsiisne ergaadhuma dubbadheen nan dhaaba. Inni arfaffaan dammaquun kan nu barbaachisu deebi'ee dhufaatii gooftaa keenyaaf dammaquun nuuf mala. Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Ulfinaan nu fudhachuudhaaf hin dhufa. Kanaaf dammaquun nu barbaachisa. Eegsii qofan sinii kenna Tiitoo 2:11-13 ergaa Phexros 2:3-13 kan sila laalle ergaa Yohaannis isa jalqabaa 2:28 irra waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa ragaalee danuun akka jiran wantoleen garaagaraa akka isaan jiran kan agarsiisu Maatiyos 24:36-42
guyyicha garuu eenyu akka hin beekne homtinuu akka hin beekne kan dubbatu garuu ammoo inni nu eegnu deebi'ee nu fudhachuudhaaf akka dhufu Kiristoos deebi'ee nu fudhachuudhaaf akka inni dhufu Maatiyos 24:42 hanga 44 kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektanii dammaqaa jedha. Inni sun eeggattan abdiin keenya inni gatiin guddaan sun yoom akka ta'e hin beeknu kanaaf dammaqnee eeggachuun nu barbaachisa. Yoom akka dhufu ela gatiin guddaan nu eeggachaa jirru kun inni waldaan kiristaanaatti kaadhimamtee eeggachaa jirtu sun yoom akka ta'e ijaan beekneef yeroo hundumaa aktiivii taatee eeggachuun ishee barbaachisa. Eenyu tarii waaqayyo namni kamuu akka baduu barbaadu waaqayyo bara keenya irratti guyyaa gaafa nuu dabalu namootaaf gaafa umurii dabalu waaqayyo tarii carraa nuu laachuu danda'a. Ani akkasitti nu badha yeroo hundumaa waaqayyoon guyyaa kana umurii korratti waan naa dabalteef galatoomin jedha yeroo hundumaa gaafa waaqayyoon kadhadha. Sababiin isaayyuu har'a waaqayyo booru gaafa kana guyyaa sa'aatii gaafa umurii korratti naa dabalu ammayyuu waaqayyo garanitti siiquu qabutti na siiqsuu barbaada jedhee naman. Malee miidhaan ta'u wanti ta'u kanaan of sodaachisuu isa kanatti dhiphachuun hin barbaachisu. Yaada koo akkasittiin hin goolaba. Dhufaatiin gooftaa amantootaa fi maalii qabaa kan jedhu iddoo lama qabxii lama sinii kaaseen xumura. Inni nu eeggannu nu fudhachuun dhufa. Dhufaatiin waaqayyoo garuu amantootaa fi maalii qaba isa jedhu tokko gooftaan keenya gatii nutti laate bu'aasaa waliin fudhachuu dhufa. Kana dhufaatiin inni tokko keessumaa jireenya kiristaanaa keessatti kan inni qabu tokko. Gooftaan keenya gatii nutti laate bu'aasaa waliin fudhachuu dhufa gaafa dhufu. Akka ayyaana waaqayyo irraa arganne hundi keenya akka kennaasaatti wanta waaqayyo nutti laate waan baay'ee qaba. Isa nutti laate sanaan egaa maal akka hojjechaa jirru maal akka ittiin hojjenne ilaaluu dhufa waaqayyo. Maatiyos 25 Wangeela Maatiyos 25 lakkoofsa 14 hanga 30 ilaaluu dandeessu. Inni lammaffaan gooftaan yeroo dhufutti yeroo dhufaatii isaatti warruma qophaa'ee isa eeggatuuf fudhata. Warruma qophaa'ee isa eeggatu qofa fudhata. Fakkeenya dubartoota kurnanii ispeeshaalii Maatiyos 25 lakkoofsa 1 kaastanii yoo ilaaltan tarii lallabdaniitus dhageessaniitus ta'u haaraa miti kuni. Warri qophaa'anii isa eeggatan warri qophaa'anii isa eeggatan warri gamna shanan warri shanan immoo utuu gidduutti dadhabanii gidduutti utuu nadaajii isaanii yookaan utuu hin guuttatiin gidduutti maal akka isaan ta'an macaafni qulqulluun nu barsiisa. Kanaaf obboloota koo dhufaatiin gooftaa jireenya keenya keessatti hiikan ni qabu. Waaqayyo gaafa dhufu kan inni dhufu wanta nutti laate gatii nutti laate bu'aasaa waliin fudhachuu dhufa. Kanaaf maal akka ittiin hojjennu beekuun nu barbaachisa. Yoo daganne kanaaf itti dammaquun nu barbaachisa. Gooftaan immoo yeroo dhufu warruma qophaa'ee isa eeggatu qofa fudhachuu dhufa. Kanaaf har'a dammaqaa kan jedhu wal wajjiniin ilaalle haalli barri nu keessa jirru kun wanti sodaachisaaf wallaalchisaan akka jiru ilaalle kanaaf dammaquun nu barbaachisa. Dammaqaa kan jedhu ergaan kun maaliif macaafa qulqulluu keessatti keessumaa ergaalee jajjabeessuudhaaf cimsuudhaaf akka macaafa qulqulluu keessatti barraa'ee jiru akkasumas immoo akeekkachiisuudhaaf of eeggachiisuudhaaf akka inni ta'e nummoo keessumaa jecha kanatti akkamiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu barri sodaachisaaf wallaalchisaan dhufaa waan jiruudhaaf dammaquun nu barbaachisa. Barri kun bara dhumaa waan ta'eedhaaf dammaquun nu barbaachisa. Abdiin keenya immoo abdii jiraataa yookaan gatiin keenya immoo gatii guddaa waan ta'eedhaaf gatii guddaa kan akka muusnetti immoo dammaqnee eeggachuun nu barbaachisa. Dhumarratti immoo gatii keenya isa guddaa kan argachuudhaaf ilmi Waaqayyoo deebi'ee akka inni dhufu. Dhufaatiin ilma Waaqayyoo akka inni yookaan dhufaatiin isaa deebi'ee dhufuudhaaf akka inni gaheeru. Isa sanaaf immoo dammaqnee eeggachuun nu barbaachisa kan jedhu wal wajjin ilaalle Waaqayyoo sagalee kana nuuf haa eebbisu. Ittiin akka jiraannuudhaaf nu haa gargaaru. Eebbifama.
Ameen.